namni hoolaa eegu gowwaadhaa jaama. Namni re'ee eegu immoo aaqilaa jaama. Kana wal qabatee mi'aatti akkamitti fi adda? Aadaa waa hundi qollofee fi qamisaa itti kaayee osoo wajjin taphannu ammas yaadatee haadha luuguudhaaf achi fiiga. Hoolonni way fiigichaa hoolaan gowwaa arganii beektanii. Gaafa ijoollummaa dabarsee dhiyoon tana yaadadheetiin haadha xiyyaaf bilbilee himee fi haati xiyya akka malee itti gammaddee kofaltee ammas waan guyyaa san namudate san irratti hogguu hoolonni deddeemee dheedu isiin na bira taphattii jechuu lagatti hagammachuu qabdu naaf rifattee jechuu keessa ayyoon xiyya naan loltii jeetii wafa hurkaan asiif asiin na bu'ee bar lapheen na dhaabbattee ati wal magaalatti tiishitee bareedaa turte akka malee ergaan kiyya jabaan waan kana godhuura qabdan isin hundinuu dirqamaa jechuu keenya kan kallattiidhaan mana isaa taa'ee nu daawwataniif sirba tokko akka jettu nafee tole sirbiin isin afeeru Keetenya ballo barzafi kagalo Lamso would subscribe.